Arsenal barakana waancaa Premier League England injifate akkasumas Ricardo Chelsea waggaa tokko keessatti walii 15 gadi yoo keessummeesse fooyituu Arsenal akka uffatu gammachuu Thierry Henry ittiin beekamu akka fayyadamu Didier Drogba Henryf waada galeera. Seenaa Thierry Henry fi Didier Drogba baay'een keessan ni beektu jedhee yaada. Henryn seenaa kubbaa miilaa isaa keessatti Arsenal waliin nama seenaa dalagee fi Barcelona keessatti milkaa'ina guddaa argachuun nama beekamudha. Deeggartoota Arsenal biratti tarii Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo caalaa bakka kan qabu taphataan kun amma xiinxalaa kubbaa miilaa ta'ee hojjechaa jira. Didier Drogba yoo fudhanne ammoo taphataa seena qabeessa Chelsea jedhaman keessaa adda duree yoo ta'u kilabii isaaf waancaa Champions League Awurooppaa fi Premier League England injifachuun seenaa hojjechuu nama danda'edha. Taphattoonni seena qabeessi kun lameen amma hojii hojjechaa jiran irratti osoo jiranii Arsenal waancaa yoo injifate fooyituu Arsenal akka uffatu Didier Drogba Thierry Henry waada galeera. Arsenal barakana waancaa injifate Didier Drogba fooyituu kilabichaa uffatamoo